Bahaarin ani nama jabaadha. Ani nama gaariidha. Fatiyaa haadha Hamzaa jabduu hin jaaladhallee hin kabajallee. Maal jaalattee maal kabajja Fatiyaa? Maal isirraa jaalatte? Otoo isii jaalatte intala kaleessa gabbaatee dhaadattee morka goota hin dhiisu Bahaarii. Ani Bahaarii jiru irratti dhiisu jettee dhaadattee har'a Fatiyaa irratti fuute. Ati jechuudha akka naman ta'initti si akka dhiiran ta'initti si hubadhe jechuudha. Fatiyaa odoo jaalattee kabaja qabaattee dhalaa biraa fuuta malee isillee akkuma Fatiyaan jette ani Bahaaritti dhalaa biraa fuudhaa malee intala ilillii jedhamu san ija kiyyaan arguun fedhu jette. Wallaahi ati dhugumatti akka nama uummata akkanatti fakkaatu jechuudha. Duraan akka namaatitti akka namummaa keetitti si jaaladha. Fuudhuun duruu jira. Akka shari'aa islaamattis fuudhuun duruu jira. Bahaarii ati jechuun dhugumatti nama namaa gadiiti jedhee silaata. Akka mataa kootitti sababni illee afaan kilma kaleessa jettee deebiftee ak jettee turte deebiftee arrabde. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessa dhufee keessan inatti qabatee jechuudha akka waan ofii keenya irratti fuudhetti wallaahi Fatiyaa hanga jaaladhu jaaladhu. Maaliif isiin beeku nan beektu garumaan namummaa isiitiif haala amala isiitiif isii jaaladha. Viidiyoo kana like gochuun share gochuun subscribe gochuun nama hunda biraan ga'a. Nuti dubartoonni dhiirri akka nu awwaalaa jirtu beeka. Intalattiin ilillii jedhamtu kaleessa nama hunda wanyaachiftee xiqqaa guddaa wanyaachiftee har'ammootu deebitee bultii namaa deegaa jirti. Duniyaan isiif jecha nama meeqa wal dhabde jechuudha. Sababa intala ilillii tanaa jechuudha. Nama meeqa wal dhabde duniyaatu namoonni hedduun jechuudha. Intalli ilillii jedhamtu tun ijaarsa odoo hin taane diiggaa deemti. Bultii bahar maal dargaggeessa dhabde akkuma jette. Kaleessa waan isin gadi baatee dhaadattee dubbattee maaliif dhaadattee dubbattee isin galee isin kaleessa waan gabbaatee dhaadatteef isa of duubaa qabdi. Isa harka isa wajjin jira. Isa wajjin jiraataa jira. Inni har'a odoo hin taane durumaa yoo wajji jiraataa jira. Gizee manatti wajjin galanii jechuun Fatiyaa akka fedhan godhanii miskiinummaan akkana goote. Dubartoonni waaqillee yoo qalbii qabaattan abbaa manaa keessan harkatti guduunfadha. Maraattee jirti dubartiin jechuudha. Fatiyaa maraachuu deema Bahaarii mataa isaati. Sababni illee manatti intala tana fide. Erga intala tana fide siyaasadhaan fidan. Erga siyaasadhaan fidan immoo ammallee durallee wal lolan. Ishee paaspoortiitti kennite, iimeeliitti kennite maal rakkoo qaba? Nama manatti abbaa fedhanitti kennani. Maan saayidoo harka iimeelii meeqatu jira? Ijoollee dandeetti jechuun kana iimeeliin isii meeqatu harka jira? Yuutuubiin meeqatu harka namaa gala? Kun maal rakkoo qaba? Ati itti nama iimeeliitti amanu, nama paaspoortiitti amanu idaa namatti amanutti jechuudha. Dhugumatti Bahaarii jechuun akka kootitti nama namaa gadiiti. Dhalaa biraa yoo fuute, dhalaa biraa fuute mata akka naman qocha'u. Garuu intala san fuute masaana Fatiyaa jechuun xiqqinni isii tuffachuu isii jibbiinsa isii kabaja isii dhabuu isii. Bakka eenyu ati eenyuun caalte? Hundi isiitu dhiiraa barri jira. Kasi caalu meeqa kamtu jira? Warqii ka fakkaatu. Garuu kabajaan ati hanga haadha mana keetii qabdu kabajaa wallaalanu namaan goone. Wallaalanu jiraa miti. Kanumatti wallaalanu hagga sanqattee jechuudha. Wallaalanu barama. Gowwaan tokkooyyuu jechuun fakkeenya gowwaan tokkooyyuu waa beeka. Garuu ati uummata akka hamma saniin geechuu jechuudha. Sababni illee maaliif isii kabaja siif qabdu isii haadha ilmaan keetii irratti intala kaleessa gabbaatee miidiyaa irratti barii eenyuun isin namichuun sun hin jedhe. Wallaahi billaahi jedhe. Yoo Bahaariin ilillii fuudhan namaan beeku jedheen Fatiyaan bulloo shawumoo eenyu jedhama. Namni suni icciitii waan kanaa beeka. Fatiyaan bultiitiin deeginiin irraa gorteete. Miskiinni nuti Fatiyaa bichaa oduun ta'e hunduma keenya miskiin. Dhiira bari as teessiftee bakka biraatti fuuti. As fakkeenyaaf dhiirri keessattuu dhiirri makii ani dhugumatti ani wallaahi namicha kana akka inni na gube iddoo agartanii. Wallaahi odoo isa bira xixiqqi isa godha waan biraati miti. Maa kijiba? Maal yoo dhugaa dubbate? Intalli Hafiizaa jedhamtu sun illee obboleettii keessa jirti harkaa qabdu hin beekti mana kireessee fi maal rakkateere isii asii sosobee itti asii achi mana kireessa. Isii ulaagaaleen isii guutee bakka maal godhu maaliif hin banneere? Kalas hin baddi ka waan barbaadu argattee deebitee ammallee mootu waan inni jedhe san waan jette san qaalii san isitu guuttate malee Fatiyaan hin guuttanne beeka. Fatiyaan ajjeese irra deeme jechuudha.
Ajjeese isirra deemi. Ajjeesetini irra deemi Fatiyaa miila nakkatti. Kana caalaa maal isii godha? Maa fuudhin dhalaa bira? Erga fuudhuun barbaanne maa fuudhin intala tanaan alatti? Ufaafan ibsoo barbaadde intala ilillii jedhamtu kun qilee yoo dhitte kabaja isii dhabatu har'a ilillii isii fuusise. Oduu isii miidiyaa irratti otoo Fatiyaan gabbaatee intala tana fuudhota biraa fuudha malee jettu. Isii ergaan isiin fedhu oduu isiin jettu morka isii morka Fatiyaa ol ka'ee fuudhe. Dhugumatti namni nuti dubartii akka miskiina ta'an bineensa hojii gallaa bara. Wallaahi bineensa hojii gallaa. Dubartii takkatu maal jette isinitti fakkaate? Suudaanidha na fakkaate. Viidiyoo argee beekaman. Dhiira jette mallaqa inni akka waan takkaan hin goone mallaqa akkaawuntii ijoollee teetiitiin bansiisi. Mallaqa maaliif hire? Mallaqa san ijoollee gaaf mallaqa argate dhiirri dubartii laatti. Dubartii 2 fuudhuu, 3 fuudhuu, 4 fuudhuu. Ittiin dhiisinaa jette. Warqeen bitaa kaayaa jette. Warqee isinii haa bitu. Maaliif hire? Gaafa mallaqa isaa san harka isaatti qaban inni immoo dubartii maalidha? Ka biraan jiru jechuudha. Kanaaf Bahaarii jechuun anuma takkana biratti kabaja takkan qabu. Kabaja. Garuu mootuyyuu jaalala isaa ofirraa mulqe malee wallaahi abaarii Oman ngoota abaarii jedha. Haqatu nama isa abaarsisa. Haqatu namni gubatee haqaan Fatiyaa tana oduu arge. Oduu mucattiin tun badduu taatee otoo amala garaagaraa qabaattee kabaja isiin namaa qabdu. Kabaja isiin namaa qabdu nuti wayi keessa sii beeyna. Nuti wayi asuma achi ilaallee ergini. Ati afaan kaleessa laayette. Afaan kaleessa dubbatte. Etasii kana dubbachisiisi. Afaan beekuun. Sheen ati jettu kamaali? Sheen ati jettu maal? Kijiba. Sheen sunu shee kamiti? Sheen bultii namaa diiguyyuu shee kan ta'e. Bultii isiitti Fatiyaa ofii dhaqee kadhata. Eenyu caaleen? Sheen sun eenyu caalee Fatiyaa kadhata. Ka bultii isii diigee ka'e walii galtanii waan nyaachiftanii gubboo nyaachifte jechuudha intalatti. Hin beeyna kana. Gubboo nyaachifte. Namicha gubboo nyaachiftee kofiyaa gubbarra keettanii sheeka jettan. Ulfaadhu jettaanii numaayyuu si gammachiise. Viidiyoo kana laayik gochuun, sheer gochuun, sabskiraayib gochuun hin dagatina. Please. Sheer godhaa.